Welcome to ONN, the Oromia News Network. The ONN mission is to create the best news experience and to present Oromo and Oromia-related news as it unfolds. We deliver unparalleled perspectives across a multitude of topics, all anchored on the freedom of the Oromo people. We present all subjects with respect and dignity, without discrimination against any perspectives or ideas. We deliver accurate information because we're devoted to gaining the trust of our audience. Thank you for listening to Oromia News Network. Make sure to tune in again next time. Dr. Kedida Show. Haye, Dr. Kedida Show. Like it, subscribe gochu, hindagatina. Daawwattoota keenya kun Dr. Kedida Showdha. Dr. Kedida Show har'a marii tokko gochuudhaaf obbo Raajii guddataa qabadhee dhiyaadheera. Obbo Raajii affeerra Dr. Kedida Show fudhattee baga nagaan. Baga nagaan nu eddanii Dr. Carraa kana naa kennu keessaniif ulfaadha. Sagantaan har'a irratti mari'annu
waa'ee Nobel Prize waa'ee afaan Oromoo Nobel Prize irratti sun sirbame jedhame ilaalchisee akkanumas waa'ee boordiin filannoo ibsa kennuusaa May 12, 2020 filannoon akka godhamu isaan wal qabatees immoo dhaabbileen Oromoo adda addaas ta'ee dhaabbileen Itoophiyaa keessa jiran amma dorgommiidhaaf olii gadi deemanii uummata barsiisaa jiru. Isas ilaalleen dubbannaa. Isatti aaneetis immoo waa'ee waaltaa miidiyaa, waaltaa televezyiinii Dr. Dabratsiyoon du'ee jedhamee ibsamee miidiyaa wajjin wal qabatee kun fakkaataa itti gaafatamummaa maal barbaachisaa jedhu. Akkanumas isatti aaneetiin waa'ee filannoo kanaa fi Oromiyaan garamitti deemaa jirti kan jedhus kanaan dura warri Dr. Biraanuu Naggaafa maal jechaa turan waggaa 10 dura amma maaltu godhamaa jira kan jedhu irratti hinaasofnaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddan irra deebi'e. Tole amma waa'ee Nobel Prize Dr. Abiy Ahmed Prime Minister in Ethiopia Nobel Prize mo'aniiru. Kuni gammachuu hunda keenyaatii mo'uun isaanii garuu isa wajjin wal qabatee itti gaafatamummaa baay'eetu dhufa. Isa keessa seennee diteelii isaa hinaasofna. Akkamitti ilaalte waa'ee Noobelii kana? Garee Dr. Galatooma dhimmi Noobeelii fakkiiwwan sadan tokko of keessaa qaba. Inni tokko namoonni akka ijaaraa ta'e yookiin poozitiivii ta'etti gareen fudhatee jira. Eenyu faadha isaan kun maaliif kan jedhus walbaddiidhuma deebii argatuu qabudha. Gamni biraan immoo mormiis kan irratti kaafamee jira. Inni sadaffaan immoo sirnichaa fi adeemsa isaanii yoo mormines immoo garuu akka biyyattiitti maqaan biyyattii dhahamuun immoo hawaasa addunyaa biratti bu'aa qabaa jedhee immoo humni sadaffaa ilaalu jira jechuudha. Humnoota kanadha kan Nobel Prize kun akkatti ilaalaa turan kan hin hubadhe. Humni deggeree positive yookiin akka gaariitti fudhate tokko warreenuma adeemsa Dr. Abiy deggeran jechuudha. Ijaarumsa paartii haaraa kan badhaadhinaa jedhu sanaan wal qabatee jijjiirama dhufee egeree Itoophiyaa tokkitti ijaaruu irratti warreen isaan deggeraa turanii fi kanneen kaan immoo paarticha keessa ka jiranii warreen jijjiirama kana geggeessaa jira jedhan duuchumatti Dr. Abiy kana argachuu mo'uu isaatiif gammadaniiru. Maaliif argatee gaafatamummaa maaliif fidaa? Imeejii yookiin immoo addunyaa irratti immoo fakkii maalii dhaleessa mootummaa sana irratti haa ta'u biyyattii irratti kan jedhu caccabsanii waan laalan natti hin fakkaatu. Garuu iddoo kanatti guyyaa isaan mo'an jedhamee labsame gammachuun turee fi guyyaa isaan fudhatan jedhamee labsame kana garaagarummaan isaa jiraachuudha. Guyyaa gammachuu duraan isaan mo'an jedhame sun Oromiyaa keessatti hiriirii garaagaraa geggeeffameera. Miidiyaaleen garaagaraas immoo waan baay'ee jedhaniiru jechuudha. Ergoo gaafasii as immoo rakkinoonni biyyattii keessatti dhalataa dhufan gammachuun kun walakkeessaa gad ta'uu isaati kanan arge warrumti deggeran suniin jechuudha. Humni sadaffaan kan rakkoo irraa qabaannus garuu immoo biyyattii imeejii gaarii uumeera ka jedhamus jiru. Isaan kun maali? Warreen akka Itoophiyaan egereesheef Abiy achi jiraachuu dhiisuu danda'a. Sirni sunis jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu Itoophiyaan beelaaf rakkoo garaagaraan kan beekamtu nagaa gaanfa Afrikaatti dhaleessite jedhamtee maqaan hundi ishee dhahamuun bu'aa qaba biyyattii sanaaf ilaalcha addunyaatti ka jedhanii gareewwan xiqqaa ta'e kaasan jiru jechuudha. Humni wayyabnii fi baay'een isaa miidiyaalee irraa kaasee koreema kenne irraa kaasee wanti ka'aa ture tattaaffii godhan qabu garuu hojii guddaa hojii manaa guddaatti kenname raawwataan jiranii badhaasuma kuniyyuu isaaniif hin malu kan jedhu immoo baay'eetu jira jechuudha. Inni kunis rakkoo biyya keessaa kana qofaa miti. Qorannoon miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turanii maqaa xureessii miti. Rakkoo Somaaliyaa keessatti dhalate rakkoo Sudaan kibbaa keessatti dhalate keessaa Dr. Abiy harka qabu yeroo IGAD geggeessanii irraa dhaabbachuu akka qabanii ekspertoonni qorannaa isaanii dhiyeessanii sadarkaa UN'tti yeroo 2-3dhaaf jechuudha ji'oota 2 darban keessatti. Inni kun rakkoodha. Somaaliyaan inumaayyuu naannoo Juubaa keessatti waraanni mootummaa nama mormituu ta'ee dhiyaatu qabanii hidhanii aangoo maqaa aguuggii UN'tiin jechuudha. Rakkoo kun dhaleessaniiru kan jedhu komiin irratti ka'a jechuudha.
Warri komii kana kaasan immoo kanneen akka Uganda, Kenya warreen wal wajjin hojjetaa turan namoota qaama sadaffaa ta'an hidhata siyaasaa Dr. Abiyyi wajjin kan hin qabne jechuudha. Inni kun maal mul'isa? Ammallee rakkoo biyya keessaa qofaatu hin taane rakkoo isaan nagaa buusaniiru jedhamanii itti badhaafaman gaanfa Afrikaa keessatti keessaayyuu wal dhabbee Itoophiyaaniif Eertiraan qabdu hiikaniiru karaa nagaa kan jedhuuni kan kennameefi isa kana kan xiyyeeffannoo addunyaas argate. Rakkoon sun immoo dhugaadha mitiiree. Inni amma namni akka gaafa sa'aatti nyaatu yoo gaafa namaatti nyaateen dhukkubsataa jedhanii garuu nyaataa ma jira akka sa'aatti nyaachuu bareeti. Maa inni rakkoon jiru duraan rakkoo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jirutu baay'ee wal xaxaa fi karaa daandii hin qabne ture. Amma tokko jira. Amma tokko hojii isaan hojjetaman Noobeelii isaan badhaasisuu yoo geessisu kan yoo ta'e illee rakkoo achi gidduu jiru saba kana walitti fiduu irratti carraaqqiin godhamee jira. Isa kanaaf immoo eenyuyyuu kan haalu miti. Haa ta'u malee Eertiraan deebitee daangaa ishee cufatteetti mormitoonni Eertiraa keessa jiran Finfinnee keessatti kan socho'an jiru. Ammas immoo lammiileen Itoophiyaa akka garaa isaanii biyya sana keessa deemaa jiranii rakkoon daangaalee irra jiru kanneen amma mootummaa naannoo Tigraay fi achi gidduu jiru rakkooleewwan sun ammayyuu hiika bu'uuraa hin arganne jechuudha. Waliigaltichi qilleensa irratti wanti inni qalbii hawaasa gidduutti uume jira. Isa kana qofaadha jechuudha. Innumtuu gaaffii keessa jira. Gaddeebi'ee gaaffii guddaa kan itti kaasaa jiru baay'een artikiliin baay'ee barreeffamaniiru, miidiyaan baay'ee dubbataniiru. Biyya keessatti rakkoo jiru hiikuudhaaf hin tattaafatamne. Hinumaayyuu daran rakkoo cimaa keessa galaa jirti biyyattiin. Biyya komaandi poostiitiin bultu keessatti. Biyya lammiileen akka garaa isaanii socho'an jirre keessatti, biyya tarsiimoon kaleessaa imaammanni caasaan tarsiimoon jijjiirame hin jirre keessatti kan argachuun isaanii hin madaalu kan jedhanii kaasan jiru jechuudha. Dhimmoota kanaan wal qabatee ka afaanii isin kaastan Dooktar namoonni baay'ee afaan Oromootu waltajjii irratti sirbamee achitti ka jedhu sana kakaasaniiru. Ani barre afaan Oromoo sakamta akka dubbatame muummichi ministeeraa yeroo ibsa miidiyaa kennanii gara biyyaatti dhufanii isayyuu nama paartii adeepaa geggeessu ka sabaan Oromoo hin taanetu kan miiliyoonni dhagaye jechuudha. Afaan Oromootiinis dubbadhu warra Eertiraas galateeffadhu ka jedheennaan dubbatame jechuudha. Inni immoo tokko nugusuun Dr. Abiyyitti himuu malle gochuutu itti ture. Maaliifi jalqabumarraa kaasee acknowledgement yookiin immoo iddoon guddaaniif abbaan Noobeelii kana akka yaada kiyyaatti defaultly qeerroo Oromoodha. Qeerroon Oromoo warraaqsa kana fidee nagaan kun akka dhalatu kan taasise galatan argan. Afaan qeerroo kanaan dubbatamuutu itti ture jechuudha. Addunyaa irratti iyyuu qeerroo galateeffachuutti ture jechuudha Dr. Abiy. Kanaaf nugusuun itti dubbachuun hin turre naannoo kanatti maaltu afaan Oromoo dubbatame kan jedhee nama lafa dhiichisu hin qabu jechuudha. Sunuu dirqamee miidiyaan dhagahameera waan ta'eefidha kan inni dubbate. Dubbachuu isaarra immoo kan baay'ee yoo laaltetti ta'e Dr. Fuula isaarraa maaltu dubbifama ture yeroo dubbachuuf jedhu chaanaaluun qayyiraalenyi yeroo jedhu wanta irra ture mul'ata jechuudha. Afaan Tigreeffaan yeroo dubbatus yoo na jala manca'eef yoo badeef immoo natti hin kolfinaa jedhe. Maaliif gaafa Eertiraa fi gaafa Tigraay deemee afaan Tigriffaatiin haasaa guutuu godhu hin jenne. Kanaaf wantichi walxaxaa qaba jechuudha. Itti aansee waa'ee sirbaa an jechuma tokko sin jaalladha akka jedhu waan afaan caccabaatiin si waame jettee afaan Amaariffaan mucaan sirbiteetti tarii mucayyoon dhiigaan Oromoo kan jedhu odeessan qaba. Kanaan alatti inni kun Oromoo waltajjiitti mul'isiise kan jedhu natti hin fakkaatu jechuudha naannoo sanatti. Yaada wal makaatu Noobeelii kanaan wal qabatee ka'a. Keessumaa naannoleen Oromiyaa komaandi poostii jala bulan rakkoo walxaxaa siyaasaa biyyattii kanneen hubatan dinqisiifannaa isaanii akka biyyaatti irra keessa ture jechuudha. Walumaa galatti iddoo caccabsinee ilaallee gara kana sadaniinidha kan hubatame jedhee ilaalaa Noobeelicha. Noobeeliin kun immoo paartii isaanii keessaayyuu namoonni gurguddoo ta'an kanneen shoora qaban fakkeenyaaf nagaa buusuu kana keessattis kanneen akka Obbo Lammaa fa'aa Dr. Warqinaa Gabayyoo fa'aa yeroo biyya alaa deemanii jiranitu kan mul'atu. Namoonni irraa qooda fudhatanis immoo namoota muraasa ta'uu isaaniitiif gama biraatiin immoo ka baay'ee gammadee lafa dhiichisaa ture immoo humnoota warra booru yoo paartiin badhaadhinaa ijaarame Itoophiyaa tokkitti kaleessaa deebisuu dandeessi kan jedhutu gammachuu mul'isaa jiraachuu isaati. Akkasittiin ilaale Dooktaraan akkasittiin hubata.
Tole, ani garuu akka lamatti ilaala, iddoo lamatti ni kan akka mataa kootti arragaa akkuma iskati waan goonu marii kee waan ta'eef anis yaada koo kennuu barbaada. Ani tokkoffaa noobeelii sun argachuudhaaf, badhaasa noobeelii sun argachuudhaaf biyya suniif gaariidha. In general gubbaadhaa waggaa laallamu biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun biyya beelaa, biyya rakkoo maalii keessattuu Prime Ministeri Oromoo ta'ee calqabaaf noobeelii kun argachuun biyya suni waan gaariidha jedha. Isa duwwaa otoo hin ta'in noobeelii sun argachuun rakkoon amma biyya keessa jiru otoo hiikiin biyya ollaa deemee nagaa hiikee maalii jechuudhaan amma noobeeliin kun kenname. Garuu yeroo ammaa kana rakkoo biyya keessaa jiru akka amma godhamu kanatti gara fuulduraa noobeelii kana erga fudhatee booda uummanni amma naannoo Wallaggaatti, naannoo Lixaa, naannoo Bahaa, Gujii, Booranaa giddu galeessa iddoo baay'eetti amma uummanni Oromoo ajjeefamaa jira. Karaa Noorzii soo ta'e Gondariif Goojjam keessatti uummanni Agawoo fi Qimaanti ajjeefamaa jira. Akka namatti karaa Saawuziis uummanni Sidaamaa amma wanni isaa argatu malee baay'ee hidhameetiin rakkachaa jira. Warri Walaayittaas amma kun independent maali riijinii taana jedhaniitiin uummanni isaanii baay'ee dararamaa jiru. Otoo kanaafi itti gaafatamummaa guddaa itti fudhatee jedheen rakkoo badhaasa gammachuu caala rakkoo isatti fidaa kan jedhee kan yaadudha. Maaliif itti gaafatamummaa isteejii mootummaa irratti achirratti ol ka'eetiin gadi bu'ee amma kana booddee uummanni waggaa ajjeefamu. Amma mucaa kaleessa ONN irratti dhiyaate sun miilli isaa akkuma wanni eenyu kaffaalee sun wajjin exactly umuriin isaanii addaanaa ta'u malee kaffaalee sun wajjin wal fakkaata. Kana booddee Oromiyaa keessattis ta'ee naannoo Itoophiyaa sun hunda keessatti uummanni militarii Itoophiyaatiin waraana ittisa biyyaa suniin akkasitti ajjeefamee poolisii Oromiyaatiin, poolisii biyyaatiin, poolisii federaalaatiin akkasitti ajjeefamee Nobel Peace Prize fudhatee Prime Ministeriin tokko yoo jedhame kun ulfaataa ta'a. Hoomworkii hojjaa manaa guddaatu kennamee fi akka biyya tokkootti waan gaariidha. Hundi keenya iyyuu gammanneerra. Garuu hojii manaa guddaa isa harka jira. Hojii noobeelii kana fudhatee gara fuulduraa uummanni ajjeefamu, uummanni hidhamu, uummanni gara komaandi poostii jalatti bulaa jira. Maajoritiin Oromiyaa keessatti kun itti fufuu hin danda'u. Itti fudhadheenuma deema, fudhadheenuma baqadha fiiga yoo jedherraa kan hafe kana Nobel Prize fudhatee uummata immoo majority 1/3 of the country command postii jalan bulcha jechuun waliin fakkaatu. Kanaaf ani akka lamatti hin fudha badaas gaariis qabaan jedha akka mataa kootti. Inni amma Dr. Garuu hoomworkii baay'ee fitti fudhate nagaa buusuuf ka jettee akkuma ta'utti ta'ee faallaansaas dhalachuu danda'a. Amma Peace Prize mo'anii jechuudha Nobel Peace Prize kana nagaa kan addunyaarraa mo'anii biyyi isaanii imeejii hamtuu keessa ka galtes jirtu. Amma fakkeenyaaf Burmaa yookiin Myanmar keessatti Ansung yeroo baay'ee waggaa 18 oliif mana hidhaa keessa turte, mana keessatti jechuudha baay'ee mirga dhala namaaf mormituu kan turte, Nobelis ka badhaafamte. Battala badhaafamteen booddee garuu mo'achuu dadhabuudhaan siyaasaa biyyattii gara aangootti gaafa dhuftu ronjaa warreen baqattoota musliimaa irratti rakkoo guddaan ga'ee amma UN'tti ilaalamutti jirti jechuudha. Naannoo koortitti dhiyaattee biyyattii keessatti yakka guddaatiin himatamtee jirti mo'achuu waan dadhabdeef jechuudha. Rakkooleewwan kanneen akka Maandeellaa fa'aa mo'anii turan garuu siyaasaan biyyattii deebi'ee humni gurraachaa mirga argate jedhamu Afrikaa kibbaa keessatti bifa garaagaraan adiin ammas akkuma gabroomsetti jira siistemii matu jijjiirame malee. Yoo mo'atan tarii akkasiin jettan gaddeebi'ee rakkoo biyyattii hiikuu irratti yoo shoora olaanaa taphate bu'aan fiduu malata. Garuu immoo amma yoo kana irratti tuffatame akkan argutti garuu rakkoo keessaa tuffatanii ka alaa mul'isuu irratti deemama waan ta'eef inni kun rakkoo guddaa fida. Dr. Zema isa kanatti dabaluu barbaadeetan. Sirriidha. Garuu addaan godhu warra Burmaa fi warra Maandeellaan kanaan dura kan hojjetee fi handura waggaa wanni hojjetee fi Uggus immoo warra adii wajjin walii galtee waan godheef. Burmaanis waggaa aktiivistii taatee hojjettee biyya suniif nagaa of kennitee mana hidhaa galteef. An Dr. Abiy garuu an addaan godhu aangoorra otoo jiru waan hojjeteef eega aangoorra bahee ammas hojjechaa jira.
kan argates aangoo irra too jiru akkuma Hansaa fi President Barack Obama wal fakkaatu xinnoo. Garuu amma inni responsibility itti gaafatamummaan inni qabu warra ammati jette kanarraa addaani. Inni aangoo qaba. Ani eenyu amna jaartiin Barmaa sun yoo ta'e ammas yoo ta'e fuulii aangoo hin qabdu. Delegeetii taateeti seera biyya suniin oowwamteetiin wanniidha. Simboliidha malee militariidhumatu bulchaa jechaadha. Ammaan dallaas xinnoo waan kanaan dura mana hidhaa hoggaa jiru hoggaa rakkoo PCdhaaf hoggaa walqixxummaadhaaf qabsaa'ee suniif kan kenname. Abiyyi garuu isa amma jiru isa amma hojjechaa jiru kanaaf waan kennameefi hojjaan manaa baay'eetu irra jira. Kana booddee uummata Oromoon ajjeesa, uummata Qimaantiin ajjeesa, uummata Saawuziin ajjeesa, uummata Agawoon ajjeesa jedhee uummata rakkisaa yoo jiraate Nobel Peace Prize sun warra kenne suniif sheemii ta'a. Innis giltiin itti dhagamuu danda'a. Hoppi kana ni dhaggeeffata jedhee yaada. Uummata keenya command post jala ni kaasa jedhee yaada. Mee isa lammataatti dabarrama waa'ee mee amma waanuma gidduu kana ta'e kaleessamuu yoomii ta'e waa'ee waaltaa miidiyaa irratti kan ka'e Dr. Dabratsiyoon ajjeefame du'eera jedhanii odeessanii ture. Itti gaafatamummaa miidiyaa fi sooshaal miidiyaa kan akkamitti ilaalla amma kunaan akkasii guddaa miidiyaadhaan. Kanatti aansee walitti dabalee eegan kaasee miidiyaa Amaaraa maas miidiyaa saayinsii irratti mul'atee hin beekne addunyaarra kan hin jirre dhugaarraa kan fagaate mucaan tokko maata maal inni jedhu necklace ama Oromifaan maal jedhaman mormatti godhata. Necklace wajjin dhalate isayyuu maataba kan waa'ee amantii agarsiisu wajjin dhalate jedhaniitiin mass media irratti social media irratti dhiyeessuuni dhugaarraa kan fagaate kana miidiyaan garamitti deemaa jira. Itti gaafatamummaan miidiyaa maal fakkaataan jedhu mee kanarratti diskasii haa Gaarii Dr. Wanti waaltaan baasee deebisee dhiifama gaafate kun waan laayyoo fuula Feesbuukii jaarmiyaa tokko irratti dhaabbatu wayii tokkoon fakkaatu. Kallattii garaagaraa akka miidiyaatti ilaalla akka siyaasaatti ilaalla. Akka miidiyaatti hanqina guddaadha. Odeessa hin mirkanoofne dabarsuu jechuun keessaayyuu yeroo siyaasaan biyyattii walxaxaa raafamaa qilleensi hamaan jiru kanatti rakkoo akkasii raawwachuu jechuun ta'e jedhamee wanta siyaasaa yookiin bu'aa siyaasaa argachuudhaaf ka godhamedha. Duuchumatti Oromoo ilaalamu. Waa waaltaa wajjin wal qabatu waaltaa qofaa miti. Yeroo kana keessumaa waggoota lamaan darban kana keessatti corporate warri jedhamanii kanneen akka waaltaa ABC isaa ta'anii amma akka tuqxanii Amaaraa mass media kan miidiyaaleen mootummichaa yeroo jijjiirama dura hundumtuu maal falma mootummaa fi dookumentarii garaagaraa hojjetaa developmental journalismiitu ture kan isaan gargaaramanii ka qonnaa misooma garaagaraa dabarsaa turan. Jijjiiramichi dhalate yeroo jedhamu warraaqsaa booda garuu afaan siyaasaa dubbachuu niwutiraalii ta'anii mul'achuu irratti tattaaffii godhan. Ji'oota jaa'otuun guutiin garuu itti aansee olaantummaa namoota mootummicha geggeessaniin dhuunfatamaa dhufe jechuudha. Rakkooleewwan kanarraa ka'aniitu miidiyaaleen mootummichaa rakkoo keessa galaniiru. Waaltaan kana baasee dubbachuun isaa amma Dabratsiyoon rakkoon irraan gahamee yookiin inni du'ee yookiin waa ta'etu hin taane rakkoo TPLF fi mootummaa jijjiirama kana geggeessaa jiru akka adda wayiitti dhalatee turerraa kan maddedha. Amma humni an akkan ilaalutti humni waaltaa jedhamu duraanuu olaantummaa TPLFin geggeeffamaa ture. Namoota korporeetii ta'aniitu paartii sana kan paartii ture waaltaan duraan jechuudha. Humni qulqullaa'ee waaltaa keessaatii humni sun hin baane humni mootummaa duraan qabu sana keessa jechuudha. Isaanis beekaa ta'e jedhanii naannoo TPLF irratti xiyyeeffatanii kakaasanii fi ookarri ka'ee rakkoon akka dhalatuuf ta'uu danda'a. Lammaffaa hanqina qulqullina dhabuu irraa ka'e odeessa sobaa yeroo tokko argiteetti ta'e ONN tamma nutis akka dhuunfaatti gaazexeessitoota waan taaneef akka nuti poostii goonu odeessi sobaa nutti ergama jechuudha yeroo baay'ee jechuudha.
ittiin wantoota garaagaraa gochuuf. Namoonni baay'ee hordofu. Namni televezyiinii, reediyootti hin himatamne, feesbuukii irratti barreeffame maaf guddaa godhanii ilaalu. Garuu guddaadha jechuudha. TV fi reediyoo caalaa wanta toora saba himaalee hawaasummaa irratti ga'uuti hawaasa baay'eetiin ga'a jechuudha. Kanaaf isa kanarratti deebii kennaniiru dhiifama jedhanii garuu immoo rakkoo dhalate sana baasanii dubbachuutu irraa eegama. Inni kun gara fuulduraatti numaayyuu baga kaastee akka daawwattoonni keenya hubatanitti yeroo filannootti ce'amaa deemuuf siyaasaan biyyattii tasgabbina yeroo dhabu keessatti rakkooleen akkasii baay'ee mul'achuu waan danda'aniif odeessi heeccamee abbaa godhatee fi iddoo hin qabaanne rakkoo dhaleessa waan ta'eef namni ariifatee waa kennuu irratti of eeggachuu danda'uu qabaadha. Waa'ee maas miidiyaa naannoo Amaaraarraa kaa'ame hooggantoonni maas miidiyicha geggeessan miidiyaa isaanii irratti ba'anii we proud naftanyaa jedhanii faati yeroo dubbatan argaa jirra. Waan baay'ee nama dinqisiisu natti fakkaatu. Kan baay'ee na dhibu garuu waa'ee mucaarratti akkasitti dhalate jedhamee sobaan kahamuu kana qofaa miti. Yeroo barbaadan immoo taabota Oromiyaa keessatti bu'ee jedhaniitu gabaasaa turan jechuudha. Taabonni kun naannoo Amaaraas naannoo Tigraayis hin bu'u. Oromiyaa keessa bu'aa maaliif akka ta'e naan galu. Akkuma kanadha jechuudha. Wanti dinqiin fartaayileedha. Naannoon Oromiyaa fartaayileedha. Taabonni sigaa ni ta'e. Rakkoon lafa saamichaadha. Iddoo taabonni bu'e sanatti lafa qulqullinaadha jedhameetu alaabaa lummuxxii sanaan dhufeetu kennamaa fi lafti rakkoolee akkasii akka jirudha kan argaa jirru. Kanaaf naannoo sanatti wanti ta'aa jiru kun maal barbaadameeti kan jiru ifadha jechuudha. Ani immoo isa keessa darbameerra odeessa karaa isaatiin sobaan darbamaa ture. Oromoon akkas godhaa jira kan jedhamaa ture. Dokumentarii garaagaraa xiyyeeffannoo dhaabilee siyaasaa fi adeemsa siyaasaa irratti hojjetamaa ture. Ammas kan hojjetamaa jiru. Keessaayyuu immoo qeerroo irratti karaa miidiyaalee garaagaraa gocha garaagaraa hojjetaa jiru jedhamee warri isaan qopheessaa jiran kan odeessa nutuu qabnu jechuudha. Kun hundumtuu ka keessa dabarreerra ka ganaa dhufuuf jirutu baay'ee suukaneessaa yookiin immoo uummata kana gar tokkotti jijjiiruu waan danda'uuf uummanni sirnaan odeessa argamu kana seeccee qulqulleeffateetti dhimma ba'uu qaba. Keessaayyuu dhimmi waaltaa irratti ba'e kun rakkoo naannoo Tigraay jiru TPLF paartii haaraa dhalataa jiru kanarraa of qopheessuun isaanii rakkooleewwan garaagaraa keessa akka qaban mootummaa wajjin mul'isa. Yeroo kanatti ta'uun kan biraa immoo wanti namni xiyyeessee ilaalu tokko dooktar ani waan hubadhe yeroo hundumaa muummichi ministeeraa biyya alaa yeroo ba'anitti wayii tokko dhalata. Yeroo garaagaraatti jechuudha. Ajjechaan Jawaar irratti yaalame duraan naannoo Amaaraatti rakkooleewwan dhalatanii yeroo baay'eetitti yeroo inni iddoo biraa deemee dhufu kan rakkoon kun dhalatu. Kanaaf caasaan mootummichaa rakkoo qabaa ka jedhaa turreefis kana. An ammas jennu kanaaf. Naannoo waaltaatti rakkoo dhalates ammas sirna warreen maqaa adeeppaatiin ahatee warri sirni nafxanyaallee lisan keessa jiran rakkoo naannoo Tigraay wajjin dhaleessanii daldala siyaasaanii keessa deemsachuu waan barbaadaniif waan dhimma itti ba'an fakkaata. Duuchumatti garuu uummanni qalbiidhaan waan miidiyaalee irraa darbu hubachuu danda'utu irraa eegama. Garuu korporeetiin miidiyaa mootummichaan geggeeffamaa turan rakkoo guddaa keessa jiru jechuuma barbaadeetiin dhimma kanarratti. Galatoomi Raajii duratti waan ati caqafte irratti waa'ee afaanii otoo hin jedhiin darbi'anii annatti dhagahame afaanii sirba Oslootti ta'e suni sirba sin jaaladhaa wordii tokko mucayyoon jettee inni gaa isa bira darbee otoo waa'ee isa afaan tokkoon mucaa Oromiffaan sirbu qophaa'e guyyaa 2-3 waggaaf jara kaansilii godhanii amma immoo biyyatti dhaqanii masraa keessatti pirezidaantiin biyyaa suni irbaata qopheessite irratti immoo afaan Amaariffaan dubbatee afaan Oromootiin pirees sekireetariin isaa isa yaaddachiisuun kun sheemiidha. Piraayim ministeerii sun sheemii otoo hin ta'in tuffii uummata Oromootiif hammam qabuudhaan agarsiisu. Abbaa gadaa achi jira maalii ilma abbaa gadaa maalii ante jedhamu suni is very shame. Ani akkamitti akkatti hin dhagahamne Prime Ministeriin baay'ee natti dhagahamaa jira. Maaliifi Maqalee waggaa deeme filoonti Tigiriffaa dubbate. Asmaraa deeme filoonti Tigiriffaa dubbate. Yoon dogoggore dhiifata manaa godhaa jechuun suni eenyuun gammachiisuuf akka ta'e iyyuu na dhibaanii eenyuun aarsuuf akka ta'e. He need to grow up. Isa dhugaa jechuudhaa fi personality wise that's not right jechuudha.
Uummata Oromoo eega tuffatamee tureera. Kuni uummanni Oromoo maal akka itti dhagahamu hamma anatti dhagahame sun uummanni Oromoo hundi irratti dhagahamnaan baay'ee nama huba. Garaa nama kutaa, garaa nama ciniina. Garaan na ciniine hoggaan dhagahu siruma isaayyuu hoggaan argu sun jechuu kooti. Isa xaaneet afaan kana wajjin wal qabatee amma mee amma boordiin filannoo ibsa baaseera. I think caamsaadha. Caamsaa miti mee caamsaa 2020 irratti filannoon ni godhamaa jedhameera. Isaan wal qabateet immoo amma dhaabbileen adda addaa keessattuu dhaabbileen Oromoo gar tokkootti dhufaa jiru. Akka mul'atutti adda bilisummaa Oromoo KFO'nis I think General Kamal Galchoos qabateetiin naannoo tokkotti walgahii gochuudhaaf kaampeenii gochaa jiru. Kun immoo dirqama Oromoon tokko ta'ee gara fuulduraatti deemuu turre jira. Yoo dhuguma filannoon jiraate. Filannoon kun garuu dhuguma yoo jiraate ji'a 4-5 keessatti otoo amma garraganaa reefu calqabama. Calqabamee dhuguma filannoon dhugaa filannoon dimokiraasii ta'e kun nagaadhaan godhama jettee yaadda? Jalqaba waa'ee filannoo ittiin dhufaa duuba amma sochii waan hirribaa damma qabu wayii tokko fakkaatu paartileen mormitoota Oromoo keessaayyuu addi bilisummaa Oromoo expectationiin keenya baay'ee ture. Dhaaba kanarraa Oromoonis baay'ee eega ture. Miidhaan karaa mootummaatiin irratti raawwatamaa ture. Dhiibbaan jiru akkuma jirutti ta'e ammuma danda'anitti immoo tattaaffiin ga'aa ta'e hin godhamne kan jedhu komii kaasaa ture. Isa kana irra erga eeyyama argatanii sochiiwwan tokko tokko godhaman jiru. Sun qubsaadhaa qubsaa mitiin gaaffii gara biraatti garuu jalqabbiin jiru baay'ee tattaaffiin jalqabame kun dinqisiifamuu qaba. Paartilee Oromoo irra kaan irraas kanuma eegna. Fakkeenyaaf armaan dura dubbannee ture marii keenya garasii keessatti aktiivist Jawaaris nan dorgomaa jedheera. Eessatti dorgoma? Maal qabatee dorgoma waan beeknu hin qabnu. Addi bilisummaa Oromoos KFO'nis warreen kaanis qooda fudhannaa jiru. Paartiin badhaadhinaa akka jedhu immoo kanan qabadhee bahaa jedhee kakaase jira. Uummanni Oromoo isa kana paartii Oromoo ta'aniif qofatu hin taane egeree Oromoo deebisuu danda'u kan jedhu akeeka siyaasaaf imaammata isaan qabaatan akka jaarmiyaatti qabaachuu qofas miti. Yoo qabaachuu qofaanis hin madaalamu. Maaliif jennaan amma yoo heera Itoophiyaa yoo argite baay'ee heerri Itoophiyaa written constitutioniin keenya kan addunyaa kamii wajjin wal gita jechuudha. Hojii irratti garuu hin jiru. Fassaruu irratti, hojii irratti, hiikuu irratti jechuudha. Akkuma kana paartiileen kun maal qabataniiru? Yoo hojiitti hiikuuf jedhan caaseffama maalii qabu? Humni namaa isaanii, dandeettiin, hubannoo, muuxannoo maal qabu jedheetu uummanni Oromoo filachuu qabu. Malee akkasumatti maqaa guddaa qabaatteefis waan biraa qabaatteefis namni si filuu hin qabu jechuudha. Oromoon egeree isaa keessatti ilaallata. Amma gaabbee qaba waan ta'eef kanaan dura. Isa kana tattaaffii godhuu dadhabuun isaanii ji'oota ja'atti hafeera. Rakkoon kana gidduutti maaltu dhalataa? Hojii maaltu hojjetamaa kan jedhu wanta baay'ee jira akka Oromootti jechuudha. Akka Oromootti yookaan tattaaffii koo isaan duwwaa miti. Filannoon dhugaa yoo godhame koo mootummaanis akka warri mootummaa iddoo bu'anii filannootti dhiyaatanis tattaaffii gochuutu irra jira. Isaanis gochaan jiran maal agarsiise kun? Izzeeranii gaarantii riizaaltii dhufaa jira moo maaliif homtuu tattaaffii gochaan jiran keessattuu kan sodaachisu warra mootummaarra jiraniif. Amma badhaadhina jedhanii dhiyeessan sun maajoriitiin amma sarveen akka agarsiisutti baay'ee acceptance isaanii baay'ee duubatti hafaadha. ABO KFO warri kaan General Kamal Galchuu wajjin hoogganamu uummata Oromoo biratti garuu fudhatama baay'ee qaba. Hin mul'ata. Sarveen nuti agarru uummanni nutti bilbilaa, uummanni nutti agarsiisaa. Dhallifnee miti asirratti an dhiyeessinu. Ani akka mataa kootti eenyuyyuu yoomuu giddiin qabu garuu uummata Oromoo qabsoo uummanni Oromoo itti qabsaa'e sun hojjechuu yoo danda'e itti fufu. Iddoon itti walii galu qaba. Dooktar yaada irratti iddoon itti waliin galles qaba jechuudha. Maaliif hin dubbanna nu naga hubanne irratti agarginutti. Amma addi bilisummaa Oromoos Oromiyaa keessatti guutummaatti ni mo'anna akka jedhu armaan dura dubbataniiru. Uummannis akkas godha. 1991 kan rakkoo keessa adda bilisummaa Oromoo gashee overproud godhanii expectationii eeguudha. Irratti yoo hojjetame malee danqaalee keessaaf alaa akka jaarmaatti qaban irra aananii danqaa uummata Oromoo isaan deeggaru danqaa sirnichi qabu adeemsi institutionii filannoo sanaa qabu yoo irra naaniin akkasumatti Oromoon na filata jechuunis rakkoodha jechuudha. Inni kunis ilaalamuu danda'uu qaba.
maal qabanneetu Oromoon nu filata? Maal hojjechuu qabna? Maalis godhuu qabna ka jedhu jechuudha. Yoo amma akka abaawwatti fudhatame rakkooleewwan humni irraa hidhatee hafee jiru jira. Humni karaa nagaan qabsaa jedhee jiru jira. Jaarmiyaa akka jaarmiyaatti biyya alaa keessa bakkawwan garaagaraatti akka jaarmiyaatti jiru. Biyya keessatti immoo jaarmiyaan ijaaramaa jira. Humni kun wal fudhatee haala kamiin wal hubatee jaarmaa kana dorgommiitti seenee karaa nagaa itti qabsaa jiru kana deemuu qaba. Inni hafe immoo akkamitti rakkoon isaa hiikamuu qaba kan jedhu waan wal xaxaa baay'ee waan qabuuf urruma keessa uummanni nu filachuu danda'a jedhamee taa'urra humni kun institutional akka jaarmiyaatti gad bu'ee Oromiyaa keessatti 274 jira buufanni filannoo. Isaan kanarra hundumaa irratti maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu uummata isaa wajjin iddoo haalli hin kennine iddoo haalli kennatutti jechuudha. Jaarmiyaaleen Oromoo kana gochuu irratti guddoota isaanirraa eegama. Na filatuu qofaan akka isa sana barbaadeetanii yaadni jira, fedhiin jira, jaalala uummataa deeggarsi jira. Garuu isa kana mobilaayiz godhanii hojiitti humneessanii hiikkachuun immoo guddoo eegama. Kanaafuu sochiin gara abaawwatiin jalqabame waan dinqisiifamuu qabudha, itti fufuu qaba. Garuu expectationii keenyaaf hojii godhame wal bira ilaallee baay'ee xiqqaadha jechuu barbaadeeti. Jilli itti aanaa Yuduree dhaabichaan hoogganamu gara baha Oromiyaatti godinaalee Oromiyaa bahaa keessa jiran baay'ee keessatti walgahii uummataa gaggeessaniiru magaalaa Dirree Dawaa dabalatee Harommayaa bakkawwan garaagaraatti humni dhaabbilee warri kaanu Raajii waa'ee adda bilisummaa Oromoo bichaa maaf odeessina. Dhaabbilee Oromoo dhaabbilee warra kaanii kaasna mata mataan itti dhufa. Dhaabbilee Oromoo ka ABO ka KFOf kanneen gara biroo fi ammas humna filannootti hin gala jedhee ka deemu kan amma obboleessi keenya aktiivist Juwaaris jalqabe jechuudha. Mata mataan hin dhufadheen humnoonni ABO'n sochiiwwan akkasii kan inni godhe naannoo Jimmaatti karaa dubbii himaasaa walgiisaan hawaasaa gaggeessan amma immoo fuuldura keenyatti magaalaa Hamboo keessatti kan gaggeeffamu kaayyuu dureen dhaabichaa irratti argaman kanneen kun dinqisiifamuu qabu. Keessaayyuu kamma fuuldura keenya magaalaa Hambootti ta'u otuu bakkawwan addi bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kanattis KFO'n paartiileen gara biraas akka Oromootti mootummaa warri bulchaniyyuu haa ta'an warreen amma gara paartii badhaadhinaatti deeman kun isaaniyyuu imaammata paartii isaanii qabatanii uummata Oromootti ba'anii dubbachuu qabu jechuudha. Warreen immoo nan dhufa amma warreen akka amma Jawaarfaa filannootti galla jedhan immoo isaanis ka jirutti makamanii yookiin ofii kan uummatanii Oromootti ba'anii of gurguruu danda'uu qabu. Achii Oromoo waan isaan baatan argee Oromoof Oromiyaa irratti garaagarummaan qaban yoo ta'e deemaa wal wajjin hojjechaa uummanni Oromoo dirqisiisuu danda'uu qaba. Maaliif humni kun yoo tokko hin taane rakkoo keessa galama jechuudha. Humni kun gaappiin paartii Oromoo gidduu jiru dhiphachuu qaba. Tokko ta'ullee yoo baatan dhiphatee Oromoon filachuudhaaf sagaleen Oromoo garaagara faca'ee akka rakkoo keessa hin galle taasisuutu irraa eegama jechuudha. Oromoon isa kanarratti baay'ee xiyyeeffateeti kan hojjechuu qabu. Gamma filannoo boordii filannoon ibsa kenname irratti ni goonaa guyyaan garuu guddoo amansiisaa yoo ta'uu baates achi butuus as butuus ni dandeenya garuu bara kana keessa ni goonaadha kan kenname jechuudha. Isa kanarratti an akkanatti mul'atutti boordiin filannoo humna ittiin godhuuf qophaa'e natti hin fakkaatu. Uummanni filannoomtu jira akka jedhuuf waan ta'e wayii tokko fakkaata. Maaliif jennaan filannoon nu barbaachisa jedhee humni dhiibaa ture amma filannoon maaf nu barbaachise ka jedhee deemuufaatu jira. Humnoonni warreen akka Itoophiyaa kaleessaa ijaaruu barbaadan kun waa'ee filannoo kanaa akka 2-3tti humneessanii kaasaa jiru. Paartii gara Oromoo jirutu baay'een dubbanne malee jechuudha. Kanneen akka ammaa warreen ZEMA warreen kaan filannoon kunuu maaf nu barbaachisee ka jedhu. Maaliif kas jedhu isaan akka filannoon kun hin godhamne kan isaan barbaadaniif kan dhimma paartii isaanii hojjetuuf aangorra jira. Dr. Abiy Itoophiyaa boruu ijaaruudhaaf kan inni deemaa jiru maaltu filannootti isaan gashee caasaa mootummaa keessaa qabu harka qabu isa kanaan imaamanni isaanii institushiniin sirna federaalizimii ijaaru yoo aangorra ture muummichi ministeeraa cabaa deemaa caffeen naannoo dadhabaa deemaa institushiniin federaalizimii haaraa ijaaru yoo caccabaa deeme isaaniif assaayimentii hojjetama jechuudha. Assaayimentiin isaanii salphata. Kanaaf jecha filannoon kun akka geggeeffamne barbaadu jechuudha. Humni kun akkasitti deemaa jira. Boordiin filannoo geggeessuu danda'a. Wiilingii fedhiin jiraachuu danda'a. Ni ta'a akka jirutti akka amma jiramutti fagoo dhiisi. Biyyattii keessatti filannoon hin geggeeffamu yoo ta'eyyuu paartiin Oromoo sagalee akka hin argannetti rakkooleewwan xaxaa baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf godinaalee Oromiyaa kibbaa keessa jiran Gujiif Boorana keessatti komaandi poostiitu jira.
Yoo boordii filannoo seera isaanii dubbiste iddoo dhimmi nageenyaa rakkisaa ta'e haalli mijataa ta'uu baatutti filannoo dabarsuu aangoo qabaa jedha. Komaandi poostii jiraallee nageenyaa rakkisaadha. Filannoo mee amma kana wal qabsiifnee tamma boordii eega boordiitti seente otoo hin irraanfatiin amma na sodaachisaa jiru akka mataa koottanii boordii filannoo Jarmaaniini membarii executive membarii ZEMA turte Gimboot 7 keessa turte amma ZEMA keessaa jiraattu hin beeku maybe keessa hin jirtu ta'a. Garuu akkamitti indipendentii ta'uu danda'a warri ZEMA warri ishiin dur keessa jirtu immoo isaan keessaa baateeti. An Dr. Abiy achi kaa'ee tokkoffaa handpicked taateet Dr. Abiy achi kaa'eetiin tokkoffaa warra Gimboot 7 sun keessa turte amma immoo isaan akka filannoon hin godhamne barbaadu akkamitti filannoon kun indipendentii ta'uu danda'a sodaan ani qabu tokkoffaa ani lama sodaan ani tokko filannoon kun maybe hin godhamu sababa amma seera filannoo sun keessatti rakkoon yoo jiraate boordii filannoo sun filannoon akka hin godhamne yookiin immoo naannoo tokko rakkoon jira jedhee yoo itti amane naannoo ilaali naannoo tokkotti godhame naannoo tokkotti akka hin godhamne murteessuu ni danda'a jechaadha. For example amma iddoo command postiin jiru majority Oromoon keessa jirudha. Naannoo sunitti rakkoo nagaatu jira. Filannoo godhuu hin dandeenyu. Filannoo dhugaa ta'e indipendentii ta'e gochuu hin dandeenyu. Iddoo kanarraa kaansilii goonee yoo jedhan filannoon godhame jechuun danda'amu Oromiyaa keessatti. Kunoo akkam ta'a? Akkamitti indipendentii ta'eetiin filannoon kun isayyuu ji'a 3-4 keessatti murtaa'uu danda'a yookiin hojjetamuu danda'a. Kanaaf gara sitti dhufaa ture. Inni kun tuulii yookiin sababaa isaan itti filannoon kun akka inni dheeratu yookiin akka inni immoo hafu yeroo jedhame kanatti akka inni hin taane ka godhaa jiran humnoonni sun kana tokko falni gara biraa. Fakkeenyaaf godinaalee Oromiyaa kibbaa kaaseera. Oromiyaa lixaa keessatti godinaalee 4 irratti komaandi postii jira. Komaandi postiin sun inumaayyuu rakkoo dheengadda dhalateen kaasee haga Ambootti dhufee hojjeta jechuudha. Naannoleewwan kana keessatti mootummaan lafa hin qaqqabne. Amma Oromiyaa lixaa keessa lafoonni bilisummaadhumaan waraanni bilisummaa Oromoo bulchutu jira. Kan miidiyaaleen baay'een dubbatanii uummanni ka ifatti beeku jechuudha. Godinaalee maqaa dha'uun barbaachisu aanaaleen baay'een Oromiyaa lixaa keessatti sirni caasaa mootummaa kan hin jirre naannoo sana keessatti filannoo geggeessuu danda'u inni gaaffii biraati. Iddooleewwan kanarratti immoo teessuma godinaalee kana keessatti immoo eenyutu irra caalaa deeggarsa qaba mormitootadha. Keessumaa adda bilisummaa Oromoo fi KFO jechuudha. Oromiyaa kibbaa keessatti paartiileen gara biraas abaa'oo dabalatee jechuudha. Iddoowwan kanarratti yoo sagalee dhabanii ammas rakkootu dhalata jechuudha. Kana qofaa miti. Paartii Oromoon ofii of ta'uu qofaa miti. Oromiyaa keessa sagalee guutuu 274 otoo argataniyyuu mootummaa bulchuu fi 51% miti. Kanaaf biyyattii keessatti keessa keenyaa fi keessa keenyaa ala saboota gara biraa wajjinis walitti dhufuu irratti hojjetamuu qaba jechuudha. Inni kun duulli geggeeffamaa jiru kun filannoo dheeressanii wanti godhamu waan muummichi ministeeraa waan inni komaandii postiin kaasneef maaliif rakkooleewwan iddoo jiraniif utuu uummanni du'aa jiru. Maaliif rakkoo kana wajjin wal qabatee assaayimentii hojjetamutu jira jechuudha. Kanaaf isa kana akkasitti hubachuu. Humni gara biraa paartiin Oromoo tokko ta'uu qaba. Warreen kaan wajjinis gad ba'ee hojjechuudhaaf ta'uu qaba. Uummataaf filannoo ta'ee dhiyaachuu qaba. Mootummaan aangoo turfachuuf waan baay'ee akkuma falu mootummaarraa aangoo fudhachuuf mormitoonni immoo wal ta'anii hojjechuu danda'uu qabu. Gama biraatiin namoonni akka Jawaar fa'aa kanneen irraa qooda fudhanna filannoo irraa jedhanii ammaan gad ba'anii yookiin paartii biraatti dabalamu yookiin imaammata isaanii dhiyeessanii dhiyaachuu inni kunis rakkoo jechuudha. Adeemsa akkasii keessatti burjaajii dhaleessa jechuudha. Mootummicha keessaa warri paartii badhaadhinaa jooyin hin goone baanee akka OPDOtti isaa ta'u akka paartiitti mormitoota wajjin hojjenna kan jedhan odeessi ba'us jira. Warra kanas yoo ta'e wal ijaaranii humni Oromoo gar tokkotti akka hin bittinnoofne assaayimentii ji'a 6 keessaa kanaa fi imaammata baafata. Akka kanaan duraa Oromoo miidiyaarra taa'anii sobaa deemuun hin danda'amu. Imaammata baatanii wanta hin jabil ta'etutti hin dhiyeessine uummanni kun gaabbeera saree eegee kutanidha kanaa booda jechuudha. Kanaaf akkasitti wal qopheessuu danda'u keessaayyuu assaayimentiin paartiilee gurguddootti kennamee jiru. Warreen akka KFO, warreen akka BPO, paartiin Jeneraal Kamal Galchuu,
Isaan qofaa miti. Warreen xixiqqoo qaban akka ODF kanneen kaan dabalatee warri mootummaa wajjin allaa'ee ta'anii hojjetaa jiranis yookiin paartii badhaadhinaa wajjin kutanii ejjennoo isaanii mul'isanii Oromootti dhiyaachuu qabu yookiin mormitoota wajjin ta'uu qabu. Caasaa mootummichaa keessaa nama 5 nama 6 bakka buufataa akka mormituutti immoo nama 2 3 ta'anii warreen immoo yuba ta'anii immoo gorsituu ta'anii taa'aa immoo wantoonni akkasiis ifa ta'uu danda'uu qabu jechuudha. Namoota qeeqa otoo hin taane ifatti kiriilli tokko lamaan taa'uu danda'uu qaba. Maaliif gaaffii qeerroon kaleessatti wareegame deebiin arganne Oromoon gaaffii san deebisuudhaaf bakka bu'aa barbaaddata warreen imaanaa fudhan imaanaa nyaataniiru waan ta'eef eessatti akkamitti ka jedhu sana Oromoon gad deebi'ee taa'eetu laallatu qaba. Galatoomi anis kan warratti anan jedhu amma paartileen Oromoo sadan baay'ee kriitikaalii baay'ee barbaachisaadha. Obbo Daawud Ibsaa, Profeesar Mararaa Guddinaa, Jeneraal Kamaal Galchoo isaan sadan walii ta'anii tokko ta'uun irra hin jiru. Dirqama tokko ta'anii paartii tokko walitti cuunfamanii walitti baqanii paartii tokko ta'anii hojjechuun irra hin jiru. Oromoon miliyoonii 50 ol paartii 10 iyyuu isa barbaachisa. Garuu amma paartiin sadan kun akkamitti akka waliin hojjetanii paarlaamaa keessa waggaa seenanii filannoo harka argatan sun walitti fida huggus yaa walitti baqsuu barbaachisu. Eega paarlaamaa seenanii ta'e walitti baquu barbaachisu. Magaala adda addaa keessas deemanii wal mormuun irra hin jiru. Wal mormuun isaan irra hin jiru. Tokko ta'anii iddoo Profeesar Mararaan morkatutti dhaqanii gargaaruutu irra jira jechaadha. Daawud Ibsaas ta'ee Jeneraal Kamaalis ga'ee hundi isaanii wal gargaaranii akka nam tokkootti waliin hojjechuutu irra jira. Kana yoo ta'uu baate qabsoon Oromoo waggaa 100 duubatti deebi'a. Isaan sadan walii ta'anii dhaabbilee warra adda addaa akka Qimaantan akka Agawaan akka Sidaamaa akka Somaalee Ogaden Liberation Front akka Affaar akka Hawwii waan hunda kana wajjin hojjennaani harka isaanii jiraacha mootummaan yoo dhugaa filannoon dhugaa jiraata. Kanarratti anan dabal waa'ee imaammata Obbo Juwaarii fi Lammaa Magarsaa imaammanni isaanii amma dhiyootti as bahanii himuutu irra jira waan gochuun irra jiru. ODP jiru sun ishii gara biltsiginnaa wayim badhaadhina jedhanii seenan achi keessa hafan sun walitti qabanii paartii tokko dhaabanii as bahanii nuti isa qabannee ODP qabanneetiin filannootti dhiyaannaa jechuutu irra jira malee akka amma uummata burjaajessan kan akkumatti jette kana burjaajessuun irra hin jiru. Yeroo hin qabani jala ga'anii amma uummata konfiizii godhanii burjaajessanii jiini tokko jiini lama gaafu akkas goona jechuun irra jiru. Lammaas yoo ta'e dhuguma as baheeti hojjechuutu irra jira. Uummata wajjinan jiraa jedhe uummata koon dubbisaa jedheera. Uummata isaan dubbisu eega paartii badhaadhinaa keessa hin jirre maal keessa jira? Akkamitti hojjeta? Akkamitti gara filannootti deemuu barbaada? Akka amma jirutti silaa filannoo keessa hin jiru. Dhuunfaadhaan ta'amu. Juwaarii soo ta'e biyyatti galeen walii galee dhufnee jedheera. Eenyu wajjin walii gale? Paartii Oromoo kam wajjin walii gale? Hunda isaanii walii gale moo akka dhuunfaatti morkamoo akka paartiin biraa dhaabamoo paartiin biraa dhaabuudhaaf atiin tuuleetii ta'eera yeroon bira darbee natti fakkaata. Kanaafuu paartiin biraa dhaabuu hin danda'u yoo dura icciitiidhaan dhaabbatee jiraate annuti hin beeku. Yoo akka paartiitti dorgome malee immoo yoo akka nama tokkootti yoo ta'e Dr. Mararaanis, Dr. Nagaasoo Gidaadaas akka dhuunfaatti paarlaamaa keessa galanii ta'aniituma falmanii ba'an malee bu'aa agarsiisan hin qaban. Yoo akka paartiitti ijaaramee wayyaban argatiin jijjiirama fiduu hin danda'u. Akkasitti ilaaluu qabu Oromoon. Akka influenshaalii ta'eetti influenshaaliidha dhaggeettii qabaa dhugaadhaan jiru garuu amma kan godhamaa jiru uummata Oromoo gara burjaajessuutti deemuutti jiru ammaaf komiirran kaawwan isaanirra jechuudha isaan lamaan maybe torban tokko torban lama haa kenninuufi torban lamaan kana keessa torban tokko keessatti gadi bahanii maal akka hojjechuu jiraatan uummata Oromoo kam wajjin paartilee Oromoo kam eenyu wajjin iyyuu haa hojjetan nuti keessattuu paartiiwwan sadan amma jenne kana wajjin hojjennaan uummata Oromootiif waan gaariitu dhufa garuu akka amma jiru kanatti maal godhu laata akkam godhu laata as deebi'u paartii badhaadhinaa keessa seenu uummanni Oromoo burjaajaa jira kana dhaabuutu irra jiraan jedha mee kanatti aanseeni wanta kana ishii kana sitti agarsiiseen gaaffii si gaafala sheeriin si godha xinnoo kanamma Facebook irra gidduu kana very renounced kan ta'e beekama Professor Muhammad Hassan namni hin beekne hin jiru addunyaa irratti
waa'ee seenaa Oromoo yeroo baay'ee waan barreessuudha, waan barsiisuudha. Nama soba hin beekne, nama dhugaa irratti hundaa'u, nama uummata addaan hin baafnedha. Profeesar Mahammad waan inni dubbatu hunda waan dhugaa irratti hundaa'e eenyuuf jedheellee nama hin sobnedha. Ani amman beekutti naannoo tokko jiraanna. Mee sheerii sii godheen ani inni waan dhiyoo kana barreesse sitti agarsiisa. In argitaa kana? Eeyyee. Ilaa ani dubbisuu dandeessa? Waa'ee Oromiyaa Federaalizimii Birhaanuu Naggaa, Dr. Birhaanuu Naggaa wajjin waggaa dheeraa dura atiin UK'tti argee dubbiseen ture jedhe. Inni maal jedhee natti mee jedha. Oromiyaa is a meaningless. Aangoo hogguu qabannu bakka 10tti hirree sirreessina naan jedhee ture. Namni kun har'a jara gorsituu dura aantummaa mootummaa Abiyyi. Roadmap kenneen kennanii keessa tokko ta'uu isaatu karoora jarri qabanii fi waan itti deemaa jiran nutu agarsiisa jechaa turanii. Kanaaf uummanni Oromoo gurmaa'ee mirga isaa kabachiisuudhaaf of qopheessuu turre jira. Garamitti deemna kan jedhudha. Kanaan wal qabatee waa'ee zeemaa duratti jennee ture. Kanaan duras maappii adda addaa sobadha jedhanii ibsaniiru. Kanaan wal qabatee magaalli Finfinnee eeggadda mootummaan gadi ba'ee ibsa wayii kennee tura. 10 irraa 13tti guddate. Sobadha otoo jedhamee dhugaa ta'aa deema waan baay'eeni. Oromiyaan gara fuulduraa maal fakkaatti? Oromoon dhaabbileen Oromoo duratti jenne sun tokko ta'anii jabaatanii amma dhumaatti yoo tokko ta'anii uummata Oromoo amma yoonaatti qabsaa'ee sun yoo dhugoomsuu baatanii Oromiyaa kan jedhamtu kunillee akka amma Profeesar Mahammad jedhutti Dr. Birhaanuu Naggaa fa'aa aangoorra yoo turanii Oromiyaa kan jettu baduu dandeessi. Afaan Oromoo akkuma argitanii kaleessa Prime Ministerii Oromooti. Mucaa abbaa gadaati jedhaniitiin kadhaadhaan yaaddachiifameetiin dubbachaa ture. Biyya keessaallee baandii asii fudhatee biyya waggaa deemu achiisaa filatamu afaan Oromoo inni mirga ni qaba. Afaan maaliitiin eenyu akka sirbu maal akka ta'u mirga qaba. Isatu himaa jechaadha. Warra Nobel komiteetu qopheessallee yoo ta'e inni choiziitu kennamaafi. Filannootu kennamaaf maal akka ta'u. Inni otoo appruuviin godhanii waan barbaadan inni hin jaalanne achirratti hin dhiyeessan. Garamitti deemaa jirra jettee yaadda kuna. Anaan baay'ee na sodaachisaa jira yeroo ammaa. Humni Itoophiyaa booruu ijaarra jedhee deemaa jiru kun kanneen itti gargaaramu keessaa tokko aartiidha. Armaan dura yeroo baay'ee dubbataa turre. Waa'ee sirbaa qofaa miti barruulee garaagaraa walaloo baasuutiin warri nama rabsaa turaniyyuu warra kaan caalaa affeeramanii yeroo achitti argaman argiteetta. Affeerraatuma masaraa mootummaa keessatti godhame sanayyuu maroo hundumaatti eenyufaaf dursi kennamaan hin mul'ata. Garuu wantoota xixiqqaa amma akka namni afaan Oromoo sirbamuu dubbatamuu kan jedhu bu'uura. Garuu yoo ilaalte adeemsitti Oromoon waan bu'uuraa qabu mul'ataa jiraayi. Isa jedhu yeroo ilaalanii gaaffiidha. Oromoon isa kana qolarraa baaseeti kan ilaaluu qabu jechuudha. Fakkeessanii wanta xixiqqaa tokko gochuurraa yaada bu'uuraa Oromoon lubbuutti dhabe maalii ka jedhuuf ilaaluu danda'uu qaba. Gara gaaffii kee bu'uuraatti dhufaa kan Dr. Birhaanuu Naggaa fa'aa waan ifa jirudha. Iddoo 10tti sin cabsina kan jedhee Dr. Profeesar Mahammad Hassan nama baay'ee kabajnu kan inni dubbate. Dhugaadha maarree kifilaagariitti nu qoodu jechuudha. Akka durii 11 taanaa giddu galeessarraati fuudhanii malee 10 kanuma godinaalee dur kennan sana jechuudha. Kan biraan qabu beeki. 10 waa miti koo Finfinnee osirraa fudhatanii godinaaleen kurnan suni 11 isaa ta'u karaa ittiin isaanirraa eeyyama fudhattee wal geessa jechaadha. Kanuma wanti biraa maaltu jira? Kanumatu eeggata Oromoo yoo Oromoon ammaan irratti hin dammaqne yoo ta'e. Isuma kanaaf dibbee rukkutaa jira walakkaa waan ta'eef isa kana laaluu danda'uu qaba namni dhaabbatee jechuudha. 10tti hirra kan inni jedhee fi
isuma jechuudha. Isa dur 11 nu bushan sana jechuun godina 11tti nu qoodanii isa giddu galeessa gidduuti ka federaalaa godhatanii godinaalee ka biraa ammoo 10 kun imaammata isaaniiti. Ka Finfinnee maaster pilaaniin dhaabbateera jedhamee kutaan magaalaa yookiin kifla katamaa ka jennu 3 immoo naannoo Oromiyaa irraati kan itti didaameessaa dhufe hin dhalanne jechuudha. Akkuma taaboticha buusan hin buune hin dhalanne maappiin hojjetamee taa'eera jechuudha. Garuu bahanii sirrii miti sobadhaa jedhaniiru magaallitti. Maappii irratti ba'ee karooraan hojjetamaa jiru. Caasaa mootummaa keessaa ijoolleen Oromoo immoo wanti kun dhugaa ta'uusaa kan dubbatan jechuudha. Waan qabatamaa dookumentii ba'ee maappii ta'ee irratti mari'ataa jiranii mana uumuudhaaf garanatti guddisuudhaaf jedhamee jechuudha. Finfinneetti dabaluudhaaf. Isa kana mootummaan haaluu danda'a waan siyaasaadha waan ta'eef jechuudha. Ammas warreen amma akkuma Profeesar Mahammed kaase akka aangorra abiyyi turu warreen dibbee rukkutan warri zeemaa Biraanuu Naggaafaa dabalatee filannoon akka hin taane warri godhaa jiran beek fedhiin isaanii kana. Maaliin siniin jedheera sila Dooktar Instituushinii Federaalizimii ijaaru fakkeenyaaf amma erga paartiin badhaadhinaa yoo dhaabate caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa caffee diiguu caffee naannolee diigama wanti Oromiyaa jettu caffee Oromiyaa biiroo Oromiyaa ka jettu sun hundumti ishee akka naannoon diigamu irratti hojjetaman instituushinii kollaapsi godhu. Instituushiniin erga kollaapsi godheeti yooma aangootti dhufe humni federaalizimii illee instituushinii ittiin federaalizimii dhugaa apply ta'uu danda'u dhabsaa deemu jechuudha. Isa kana jechuun beerlaayaa tokko akkuma jedhan dhiisaniitu geograafikaalii kaa'u jechuudha naannolees. Yeroo istiraakcharii godhatan jechuudha. Akka ammaa Dooktar Biraanuun akkasitti naa kaase jedhee Profeesar Mahammed dhugaa ba'u kana jechuudha. Naannolee maaliin kaa'u geograafikaalii teessuma sanaan kaa'u yoo isaan keenye federaalizimii ijaaruun kan nu rukkisu hin jiru jedhaniitu akkasitti kaasaa jiru waan ta'eef warreen baranne jedhanii warri beektonni isaanii. Kanaaf wanta nama dinqisiisu wayiin qabu jechuudha. Biraanuu Naggaafaa maal barbaadu? Hunda caalaa Biraanuu Naggaafaa maal barbaadu? Itoophiyaa kaleessaa ijaaruu akka barbaadan mootummaa sanaaf eenyu caalaayyuu bara adda bilisummaa Oromootu beeka. Wajjin Eertiraa turani mul'ata maalii qabu turan? Maaltu garaagara isaan godhe? Fedhii Biraanuun faa qaban maali? Itoophiyaa haaraa ijaarra jedhamee qinijjiitiin booddee baruma mallasfaa jiraniin AFD'n ijaarameen turre. Humna taanadhanii humna amaaraa wajjin. Maaltu gargar baase? Fedhiin jiru diina tarsiimoo TPLF'n qabaachuu sirna wayyaanee qabaachuu qofaa irraa kan hafe ajandaa wal fakkaataan hin turre. Maaltu ajandaa wal fakkaataa dhabamsiise? Itoophiyaa kaleessaa fedhii Itoophiyaa kaleessaa ijaaruu waan jiruuf gargar ba'ame jechuudha. Kanaaf ifatti achi boodas paartiilee Oromoo garaagaraa wajjin paartiilee gara biraa wajjin walitti dhufeenyi godhamee ture. Arbanyooch Gimboot Sabaat jedhamee kibba keessatti hidhannootiin socho'uun deemamuutti jedhee booddee irraa ijoolleen kibbaa maaliif dhiisan? Rakkoon kun ilaalamuu danda'uu qaba. Kun ifatti fedhii isaaniidha waan ta'eef anaan uumaa tokko natti mul'atu. Inumaayyuu bara harki walakkaan mootummaa amma bulchaa jiru isaanii beeki. Ka filannoo waa'ee filannoo dheeressuu, waa'ee biyyattii keessatti wantoota godhaman hundumaatti olaantummaa argatanii kan gaggeessaa jiran mootummicha keessa maqaa jijjiiramaa warra taa'u adeepaaf gorsituu kanneen kaaniin hidhamaniitu rakkoo isaanii raawwatataa jiru jechuudha. Kanaaf ani qabaachuu jedhaniiru mitiire warri dura taa'u nuti hojjaa keenya hojjechaa jirra. Dura taa'anii naannoo bulchiinsa Amaaraa warri dura taa'an Arafaadha. Arafaan egaa waggaa ture uma qorraa bishaanuma taa'aa jechaadha. Isa gubbaa jiru sun jechaadha. Irraa ka'uunsaan ooluu jecha Arafaa ta'een turu waan hundi. Kanatti aanseetis hin finne miti fidiyati garuu. Kanumaan kaasa waan nama dinqisiisu hin qabu yoo akkasitti kaasan fedhiin isaanii isa sana. Garuu Oromoon kan inni nama dammaquudhaa dadhabe kan Profeesar Mahammed jedhani rakkoo Oromoo iddoo 10tti kutanii bulchuu sana ittiin fayyadamuuf maal gargaaramaa jiru kan jedhu ilaaluu danda'uu qabna. Paartii Oromoo keessaa akka nama dhuunfaatti beektota isaanii miidiyaalee garaagaraa aartii garaagaraa gargaaramanii mootummicha dhuunfatanii akkuma amma sila jedhame isaan kaan Arafaadha akka kaan geggeessaa jiru nudha akka jedhanii fi humnoonni mootummaa keessa maqaa biltsiginnaa jedhaniin jiran maqaa adeepaatiin warri jiruu fi humni Itoophiyaa kaleessaa ijaarra jedhee alaa mormaa jiru garaagarummaa hin qaban.
Isaa wal wajjin hojjetaa jiru. Kanaaf kun nama hin dinqisiisu jechuu barbaadeen wanta namni kamuu hubachuu danda'udha. Tole, galatoomii egaa uummanni Oromoo amma mirga seeruma biyya sunii, seeruma federaalii sun otoo hin cabsiin mirga isaa eeggachiifachuudhaaf qophaa'ee tokko ta'utu irra jira. Kuni amma tokkoof ani anna sodaachisaa jiru afaan Oromoo waggaa har'a 2018 irraa gadi deemaa jira. Baay'ee ani akka natti mul'atu akka dhuunfaa kootti afaan Oromoo amma naannoo Oromiyaa keessa namni hoggaan nu bilbilu siruma afaan Oromootiin kan odeeffamullee gadi bu'ee jira jedha. Saayiniin tokko illee afaan Oromoo irraa bu'eetiin afaan Amaariffaan godhamaa jira jedha. Isa duwwaa miti amma paartiin badhaadhinaa jedhamee naannoo Oromiyaatti gadi bu'u duri naannoo Oromiyaatti afaan hojjaa afaan Oromoo duwwa. Amma garuu seera badhaadhinaa suniin afaan Oromoo fi afaan kan biraa tokko dirqama dubbachuu sirra jira. Afaan sun kam ta'aa jettee ati amma itti yaaduun very simple dha jechaadha. Kuni afaan Oromoo gadi buusuudhaaf kan qophaa'edha jechaadha. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u jedhee uummanni Oromoo otoo gaafatu isaan afaan 4-5 gochuun garuu uummata kaaniif mirga kennuun gaariidha. Isaan hin gaafanne Oromoon waggaa 50 kan gaafate otoo hin deebisiini uummata kan kaanii warra hin gaafanne deebisuuni afaan Oromoo sun ammam afaan Amaariffaa wajjin wal qixxee ta'ee afaan federaalaa akka hin taane fedhii systematically afaan Oromoo sun gadi buusuudhaaf qophaa'ee kan jirudha jechaadha. Waa'ee naannoo Finfinnees ilaaltee amma zoonii jedhamu suni kifla katamaa jedhamu suni amma koyyee caffee fa'aa eenyuun bulchaa jiru. Kana gadi bahanii nuu himuutu nurra jira. Warri Finfinnee jiran. Oromiyaa liyyuu zoonii warri jedhan sunis gadi bahanii nuu jala jira. Naannoleen kun ammas nutu bulchaa. Nu jara jira jedhanii gadi bahanii uummata Oromoo qeerroodhaaf ibsuutu irra jira. Kana ta'uu baannaan uummanni Oromoo otuma taa'ee ilaaluu gurguramaa jira jechaadha. Warri kaan immoo akkuma duratti jette warri ZEMA kuni baay'ee diina Oromoo ta'anii mul'achaa jiran isaanidha. Itoophiyaa har'aa hojjechuu Itoophiyaa boruu waan jedhamu sun hojjechuu dhiisaniitiin Itoophiyaa ishii dabarte sun as deebisuudhaaf deemuu jechaadha. Isa bara Minilik 1800 sun. Kanaafuu rakkoo baay'eetu nutti dhufaa jira. Tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu uummanni Oromoo tokko ta'ee nagaadhaan mirga isaa eeggachiifachuutu irra jira. Mirga isaa gaafachuutu irra jira. Yeroon amma nuti bilisoomne jennee odeessinu miti. Rakkoon isa waggaa 50 dur caaluun nutti dhufaa jira. Kanaafuu uummanni Oromoo nagaadhaan hiriirees waan ta'es godhee akkuma kanaan dura hojjechaa jiru sun tokko ta'eetiin keessattuu paartilee Oromoo guddaa kana jala ta'eetiin filannoon hoo jiraate nama barbaadu sun filatee mirgisaa akka deebi'uuf gochuutu irra jiraan jedha. Dhumarratti gabaabsitee waan jettu jiraate Raajii sagantaa keenyarraa kanatti. Gaarii eengoo labanna wantoota ijoo ta'e waan torban kana raawwatan waan ilaallee natti fakkaata. Dhumarratti wanta kaasu tokko sagalees dhabanii namnis waa'ee isaanii dubbachuu dhiisee waan biraatti duufaa jira. Barattoota Oromoo naannoo Amaaraa keessatti du'aa jiran. Yeroodhaa gara yerootti yuunivarsiitii Waldiyaarraa eegalee yuunivarsiitiiwwan 10 ol ta'an naannoo Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti barattoonni Oromoo miidhamaadha kan jiran. Kanneen lubbuun jiranis immoo qorqalbii miidhamanii yookiin barnoota barachaa jiranii yookiin maatii isaaniitti deebi'anii jiranii mootummaas haa ta'u namni kamuu dhimma isaanii baay'ee xiyyeeffannootti kennaa jiru. Oromoon isa kana dhaabbatee ilaaluu danda'uu qaba. Dhala of jalaa qabu ka ol deemu mana barumsaatti ergee baroota TPLF irraa kaasee bara Simee Tarrafaafaa Maqaleetti wareegaman irraa kaasee haati Oromoo reeffa mucaasheeti kan isheen simataa jirtu jechuudha. Rakkoolee kana irratti Oromoon xiyyeeffatee irratti yaada hojjechuu qaba ka jedhuun kan inni tuquu barbaadu. Ammas amnaa Oromoon qabsoon Oromoo keessa bahee akka itti deemamutu rakkoo qaba waan ta'eef Oromoon paartileen siyaasaa Oromoo gar tokkotti akka dhufan dhiibbaa gochuu danda'uu qaba. Akka sabaatti Oromoof Oromiyaa irratti ejjennoo tokko qabaatee waan diinni nurratti aggaammate kana walootiin raawwachuu danda'uu qaba. Isa kana irratti immoo miidiyaaleen Oromoo, aktivistoonni Oromoo, ilmaan Oromoo kamiyyuu kallattii tokkoon bifa ittiin tarkaanfatamuu danda'u irratti hojjechuutu barbaachisaadha. Amma waluma asiifachi dhidhiibuun kun hafee ifatti jechuudha. Rakkoo dhalataa tureef qooda qabna. Meemmoo fala taanee furgaasuu qabna waan kana jedhee namnu
akka mataatitti kutateeti kan inni hojjechuu qabu jedheetuman dhumarratti yaada kennadha. Guyyaa muraasaa booda immoo ta'eewwan biyyattiitti dhalata waliin walitti dhufne mari'achuu hin dandeenya. Ammaa fi ulfaadhu Dooktar. Tole galatoomii anis isumarratti ati na yaadachiiftee waa'ee barattoota kana uummanni Oromoo jabaatee waan tokko gochuu turre jira. Mootummaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu turre jira. Ijoolleen achitti halkanii guyyaa sodaachaa gariin ajjeefamaa reefu warratti ergamuu turre jiru. Mootummaan humna hin qabu eeguu hin danda'u yoo jedhe amma garuu federaalii eega jedhaniiru. Har'ayyuu kunoo riippoortiin nu gahaa jira. Naannoo Gondarirraa Baahirdaarraa ijoolleen 2 moo 3 madooftee tokko xiyyitii miilaa rukutameera jedhaniiru. Hin qoranne achitti bilbilee hin gaafanne kun oduudhumaa fi isatti aanee Oromoo ta'anii maqaa adda bilisummaa Oromoon hidhamanii mana hidhaa keessa warri gulaalamaa jiran isaanis gadhiifamuu turre jira. Addi bilisummaa Oromoo seeraan galmaa'eera seera biyya suniitti. Nam tokko waan miseensa dhaabbilee tokko ta'ee fi hidhamuun irra hin jiru seera biyya sunii eega cabsanii otoo hin cabsiinii jechaadha. Mootummaan seera ofiisaa baase sun cabsaa jira jechaadha. Kanatti aaneeti immoo dhaabbileen Oromoo keessattuu dhaabbileen adda bilisummaa Oromoo KFO fi PBO'n toshanii irratti yaaduutu irra jira. Tokko ta'anii walitti dhufanii hojjechuutu irra jira. Otoo hin ta'in dirqama walitti dhufanii hojjechuutu irra jira. Kana ta'uu baannaan uummanni Oromoo isa tokko hin ta'u dhaangoodhaaf hin deema. Ani dura taa'aa duwwaa ta'uun narra jira. Yoo walitti makame walijjin hojjenne dura taa'ummaan kun irraa fudhatama jedhee warra Oromoo addaan diigu yoo jiraate gargaarsi iyyuu eessatti iyyuu godhamuun irra hin jiru. Kana as bahanii dafanii tokkummaa isaanii sun uummata Oromootiif ibsuutu irra jira. Naannoon Oromiyaa Liyyuu Zoonii sunis gadi bahanii waa'ee Koyyee Caffee fi naannoo Oromiyaa Ispeeshaal Zoonii sun gadi bahanii ibsa nuu kennuutu irra jira. Kanaafuu uummanni Oromoo kana hundarratti dhiibbaa gochuutu irra jira. Kana amma sagantaan biraatiin amma wal agarrutti yeroo gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomi Raajii. Galatoomaa. Arma dugda sarra jiru odaalaan. Odaan argamee jennaan ni qabamtanii konkolaataa jala ciifte. Kun ikkoo wanta soban qabu. Kan eenyutti dhaqee arguu danda'u. Jalqaba kan uumame bolokii haaraa yookaan barattoota fireeshii irratti jalqabee achumaan kaasee gara siimiriitti deebi'anii dhalli keenya amma as keessatti argaa jirtu jechuudha. Isaan kun ani mataa kootiin qabeenya tokkotu hin fudhatin lubbuu kophaa faccii hojjechuun bakka. Waraqaan eenyummaa keenya Oromoo waan taaniif afaan Oromoo dubbatuudhaaf reebamaa dararamaa ture jechuudha. Jibbiinsa sabaa maqaa jijjiirate malee isa aanoleetirraa yookaan calanqoorraa maqaa jijjiirate malee wachuma duguuggaa sanyii jechuu qabdi. Kanya barattoonni Oromoo maaliif batisaanii hiree barnoota isaanii dhorkuun fi bakka iyyuutti ajjeesuuni. Kanya barattoonni Oromoo maaliif batisaanii hiree barnoota isaanii dhorkuun fi bakka iyyuutti ajjeesuuni. Hayyuuti qabuutta barnoota irraa helni faallaa isaatti gowwaaf kun hin galu. Hayyoonni xiinsammuu xiinxalan sammuusaa dadhabanii dhiisan hin qabu wallaansa laattoonni bareeda bifaa fi unkaansa ala aradaatti booshaqa keessisa naasuta kan qabu dhagagaraan isaa jechaas ilaallatu waan fedhe haqisaa sabni bal'aan uummata Oromoo yoom namadaan qoqqooda hunda wajjin waliif galee hamma dhumaa jiraata. Jijjiirama tiksuuf malee sodaa miti kanas baree obsi gootummaa ta'uus beeki si fungalee tooftaan garee. Yoomuu iftuu baanuun deebisu shirri diinaa kuni ajjechaa fi hidhaata galanni keessanii wareegamni biyyaaf kafaltee arraada gatame garaa jabaatanis jalqabahuu irreettiin falmattee as keessee abdiin kutaatinis hiree barataa Oromoo akka nuti hin baranne duwwaa nu hambisuudha. Nurra tochachaas gahee saba uumamaan
ta'uudhaan dandamanne tooftaa fi abshaalummaan wareegamaa waarannee dhiiga lafeen cabsine yoo barachuu dadhabne jijjiiramaa mul'anne. Duulli amma godhamaa jiru kun duula dogongora keenya nu qaawwatu banne kana manuu barbaachisa. Qabsoofnee sirna wayyaanee nurra hidhattoo laatee waggaa 550 bulchuu barbaadu taraatii jee qophaayaa jiru. Ifirraa buufne biyya nama hundaa bilisa taate jaarra jennee carraayi. Borumtaa isaa garuu qeerroo wareegameef yaadannoon dhaabbachuu hafe nama keenya madaa'ee shumpuqaa ulee maqabatullee dhabee lafarra shumpuqatu wal'aanuun keenya hafe minilik Oromoo fi Oromiyaa awwaala keessaa baafnee ol fannisuu eegalle jechuudha. Yeroo immoo boonnee itti dagannu keessas hin jirru jechuudha. Yeroo kana keessatti yeroo yaalii dhumaa the last attempt marsaan tun marsaa dhumaati amma waduu nu yaaltu.